Sitti du'a natti faradan. Du'a natti faradaniin miilaan irkaa bahee guyyaa 21 miilaan adeemee Finfinneetti gale. Oromiyaan hammam akka bal'atu matsaafarraan dubbifne yan keessuma deebiin beekaa jechuudha. Waaqni dhaladhalaa gaaruma maa'oo karaa garasii fuullee alakuu gaaruma jalatti dhaladhe. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 1953 dhaladhe akka kan Awurooppaatti. Akkuma Second World War waraanni addunyaa lammaffaan xumurame min dhaladhe jecha isuma booddeen dhaladhe. Waggaa 9 biyya kanaa bahee Gimbii dhaqee Gimbii immoo waggaa 9 taa'ee achitti elementarii baradhe. Gammachuu Magarsaa jechuun nama asitti dhalateedha. Asitti hin guddanne Gimbiitti hin guddadhe. Hiriyoonnan qabus ijoollee Gimbiiti baay'een isaanii. Achi immoo Finfinneedhaan deeme. Finfinneetti immoo high schooliin baradhe. Booranas waggaa 2 taa'ee. Arsii keessa waggaa 2 taa'ee. Baalee Harargee ijoollee Harargee immoo wajjumaan guddanne. Ijoollee Finfinnee ijoollee naannaa Shaggar warra akka Mokonnin Baayisaa warra akka Taayyee Morodaa warra isin hin beekne ijoolleen hiriyaan wajjiniin dhalan. Warra Finfinnee baay'eetu jiru maqaan isaanii kan hin dhaamin ammaarraattuu jechuudha. Gimbiitti immoo namni dhugaadhumatti seenaan silaa dagachuu hin qabne ammaarraatti dagatamee jiru. Yoo dandeessan mana tokko maqaa isaatiin moggaasuu qabdani Mitikkuu Waaqoo jedhama. Mitikkuu Waaqoo wal'aansoo Oromoon qabe keessatti abbaadhaaf ilmaan kan itti wareegaman manni isaanii warri itti diigame warra Waaqoo Bajeenaati. Mitikkuu Waaqoo Haramaya University irraa giraajuweet godhee Qellemii fi Gimbii Awuraajjaa walitti bunna boordii ta'ee buna argitan kana hundaa kan misooma isaarratti qooda guddaa qabu Mitikkuu Waaqoo kan. Mitikkuu Waaqoo duwwaa miti namoonni gara Ejjetaan faan jiru. Ejjetaa Fayisaa Roorroo ijoollee Gimbiiti. Ijoolleen Gimbii kun baay'ee ijoollee jajjabduudha. Amma abboomaa Mitikkuu warra dura wareegaman jechuun ilma Mitikkuu Waaqooti. Kanaaf iyyuu hankoogaa jireenyi koo Qellemitti dhaladheen Gimbiitti guddadheen Finfinnee dhaqee Finfinnee irraa Arsii dhaqee waggaa 2 Irshaa Limaatii Kaaduweedhaan sana keessa hojjedhee achi immoo Nageellee Booranaa dhaqeen Nageellee Booranaa immoo waggaa 2 taa'ee. Oromiyaan hammam akka bal'atu matsaafarraan dubbifne yan keessuma deebiin beekaa jechuudha. Waaqoo guutuufaa wajjinis akkuma amma fuulaan wal beeknu kanan Waaqoo guutuufaa Dubroo Waaqoofaa Aliyyee Cirriifaa Waaqoo Luugoofaa akkuma isin beeku kanatti wal beekna. Gaafa isaanii galanii jaagamaa keellootti harka kennatan achiin jira. Kan gaafas fotoogiraafii kaases anuma. Kan gaafas Nageellee Booranaan jira siin jechuuf. Kanaaf iyyuu biyya warra raayyaa kanas riisarchiidhaanii yookaan Abbaa Lambeertoo namni jedhamu tokko kaatolikiidha. Qeesii kaatolikii. Addana aaddoo kana ture. Na waggaa 18 sayyoo kana haxanna'e. Faranjiin kun daachiidha. Afaan Oromoo akka anaaf akkuma Abbaa Filiippoos faa itti nama afaan Oromoo beekuudha. Waggaa 11 wajjiniin hojjedhe aadaa Oromoo qorachuu irratti isaa wajjin.
Egaa sun eegan Jimmatti hidhamee mana hidhaatii baheeti bara dargii. Baruma dargii sana immoo yeroo lafti awaajame awaajii sana hojiirra oolchuudhaaf qillima awuraajaa የመሬት ይዞታ ስራ አስኪያጅ ከናሲቲ ሹሜ አነ ከናፍዩ ገበሬ ማህበሪ አመሲን ሀራኤተን ከና ገበሬ ማህበሪ ከና ወረዳ ኩርነኑ keessattiዩ አውራጃትሞ ጠቅላላ ገበሬ ማህበሪ ከና ከን ዳቤ አና አኔሮ ሰና አቶ bulchiisi Wallaggaa Kifla Hagar jedhan suni Ato Abiyyuu Galataa ture. Ato Abiyyuu Galataatu ስልጣና የክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ ናከን ስልጣን እኮ አውራጃ መሬት ዞታ ድዋቶን ታኔ ፍርድ ሸንጎ አከዳምኑ ወረኩኖ ታጣቂሞ ማልጀተን kan firdi shangoo kana wajjin hojjetan akka poolisiitti isaaniin kan dhaabee gabaree maabarii kan dhaabee ana calqabasaa yayyabasaa jechaadha. Kanan fakkaadhaa ni Gammachuu Magarsaa jechuun kanan fakkaadhaa bara dargiigaa asitti du'a natti faradan. Du'a natti faradaniin miilaan irkaa bahee guyyaa 21 miilaan adeemee Finfinneetti gale. bara dargi 19 akka lakkoobsa habashaatti 1968 jechaadha. Sana booddee immoo Jimmattiin hojii misoomaarra ture safara piroogiraamii jedhanii safara piroogiraamii sanarratti amma nooraa dildila Gibee Qallaa anaatti karaa kiiloomeetirii 42 fi dildila sanaanatti ijaarsise. Botorto eeganu ijaarree finne immoo dargiin dhufee xolla'ii nurkaa fudhatee wattaadarri maasallanyaa godhate. Duraan garuu misoomaati jedhameeti kan Lutheran World Federation fandii godhee ittiin hojjennee jechaadha. Eegasii achii baheen dargiidhuma kana baqa keessan Keeniyaa deemee Keeniyaatti gaa undergraduate digirii isa duraa hojjedhee achii immoo baheen biyya Masrii dhaqee biyya Masrii waggaa 2 taa'ee biyya Masriitti immoo biyya Ingiliziitti na jijjiiranii biyya Ingilizii immoo waggaa 8 taa'ee achi gaa waa'ee dhuma aadaa Oromoo qorannaarra tureen achitti University of London lafa jedhanitti PhD waa'ee Oromoo kanarratti hojjedhee achi deebi'ee dhufeeni University Finfinneetti barsiisaa ta'ee qaxaramee yeroo muraasaa fi nashuumanii turanii Finfinnee Universitytti innis milkoofne natti duulanii hojiidhaas na ari'anii achi isaaniin baqadheen dhufee addana meexxii kanatti lafuma abbaa keenyaa irratti mana ijaarradhee addana taa'aa ture. Kana Gammachuu Magarsaa wanni inni fakkaatu siin jechuufi. Amma dhiiga kan kee yoo marammaran ati dhiigi kee Oromoodha. Maal jechuudha dhiigi Oromoo jechuun? Oromooni akka itti yaadanidha. Oromooni aadaadha, seenaadha, afaani, argaa dhageettiidha. Oromooni gadaadhaan bula malee gosaan miti. Gosa jechaan dhiigaan miti. Dhiigaan waliin lakkaan. Warri akka faamiliitti wal lakkaa'uun jira. Garuu dhiigi faranjii amma tokko kan Jarmaniitiif kan Ingilizii tokko. Jarmanii maaltu Jarmanii taasise afaan inni dubbatudha miti. Ingilizii maaltu Ingilizii taasise afaan inni dubbatudha miti. Suwiidinii maaltu Suwiidishii taasise afaan inni dubbatudha miti.
Oromoo kan Oromoo taasisu afaan inni dubbatu aadaa inni ittiin bulu safuu isaati sammuu isaati. Oromummaan akka itti yaadaniidha malee dhiiga namaa miti. Sayyoo ja'anii fi torban anfilloo jechuun abaabiliif akaakilii durayyuu ture. Ja'an sayyoo yeroo jedhani ilmaa akka Oromoon himutti ga'a. Isa kana warri saayinsiidhaan immoo qoratu symbolic anthropology wanni jedhamu jira. Akka namni itti yaadu kun simboliidhaan yaadama. Warri isa beeku amma asitti isiniin ifani ibsa yonnaa jedhe teeknikalii ta'a. Garuu akkuma Oromootti yoo dubbanne sayyoo ja'an jechuun ilmaan abbaa lamaati. Ilmaan akkayyuutii fi ilmaan dullachaati. Akkayyu niitii sadii qabaa jedhan. Niitiin sadan akkayyu haadha Galaanii, haadha Awuutii fi haadha Awuu, haadha Galaanii fi haadha Alakuuti. Haati Alakuu arfan Alakuu ijoollee 4 deessee jedhu. Haati Galaan ijoollee 8 7 deessee tokko 8 tuulama kana guddata soddorraa fidanii guddisanii jedhan. Haati Awuu 9 deesse. So warri kuni sadan akkayyuuti. Haati dullachaa immoo arfan Laaloo, haati Laaloo 4 deesse. Haati Daallee 5 deesse. Haati Garjeedaa 12 deessee akkanatti lakkaa'u. So warri haadhaan lakkaa'u kuni gamanni sadii walitti meeqa? Laala haadha Alakuu, haadha Awuutiif haadha Galaan meeqa? 3. Haadha Daallee, haadha Laaloo fi haadha Garjeedaa meeqa? 3 walitti meeqa? Sayyoo ja'an jechuun warra kana. Isa kanarratti gosaan immoo addaan ba'ee Awuu 9 salgan Awuu kuni sirbuma keessa yoo jedhamti Yemaalagii Dirree salgan Addaarii Awuu hamman ofii hin jirree akkan gaarii Awuu waan akkana jedhaniin sirbanii. Na kun hundumtuu matsaafa keenya kan irraa xaqqafnu amma wanni walaloon ittiin sirban kun hundumtuu source documentiidha. Isuma xaqqafneeti isumarraa seenaa katabuun hin danda'amaa sin jechuu fi ja'an sayyoo jechuun kana fakkaata. Torban anfilloo busaaseedha. Baddee baddu iddoon ijaan baddu ja'an sayyoo har'ayyuu jira akka yaadaatti. Wanni guddaan immoo yaada sana malee an dhiiga keessa marammaree ati Oromoodha ati Oromoo miti wanni jedhan hin jiru. Sayyoo ja'an kana fakkaata. Akka Oromootti sayyoo ja'anii Gadaa Maccaa keessatti lakkaawama. Gaayoo 5 keessa jira. Macca jechuun warra fardaati. Farda yeroo ooftu maal jettee oofta? Mac jettee oofta miti. Kanaaf iyyuu Oromoon uummata seenaa qabudha. Asii immoo warra Qaallitti Gallabuutu warra Bokkuuti jedhu kunoo yabaloo amma yabaloo jedhan kana beekta miti. Yabaloo miti maqaan sun. Kuni yabaloo jechuun yaa'a bal'oodha. Lafa amma mana tamaarii doonaa jedhanitti ijaaran harawwi sun lafa jahan sayyootiif torban anfilloo itti walgahee seera muratudha. Yabaloo miti. Amma yaa'a bal'oo isa Boorana keessa jiruuni yaa beelloo jedhan. Isa as jiruun immoo yabaloo jedhan. Seerri Oromootti afaan Oromootti inni kunis yaa'a bal'oo kan Booranaan jedhan sunis yaa'a bal'oodha. Lafa gadaan itti walgeessuudha. Abbootiin gadaa 5 lafatti walgahanidha. Kanattiin quba qabaadhaa jechuuf. Dambidolloon durumayyuu sentarii gadaa ture. Si galee sentarii gadaati.
kuno yaa abal'ooni lafate amma yabaloo jettuun kuni sentarii gadaadha. Faranjii biyya kana dhufe kanas Ingilizootatu fide. Karaa Gambeelaa kana deemtee beektaa? Gambeelaa fi karaa Buree. Boongaa lafa jedhan beektaa? Eeyyee boongaa irratti muka gommaa makiinaa kan irraa tolchan muka gommaa achi dhaabuu pilaanteeshinii calqabee ture warri Ingilizii. Yeroo sana Kaartuumii fi Gibxirraa Girikoota walitti qabanii fidanas boongaa irratti warra achi qansarraatanyaa irratti kanaaf kaappoodhaaf jedhanii faranjoota Girikoota Armanoota maal kana achi fidanii dhufan. Boongaa otoo rubber plantation kana hojjetanii waraanni ka'ee wannichi kufe. Kufee naan warri Girikii lafa dhaqu dhabee asiin gaara kanatti achi ol ba'e. Yeroo addana buna immoo Oromoon ofii dhaabbatee waan funaanee dhuga. Buna kana biyya lafaa itti gurgurachuudha jedhanii warri Girikiitiif warri Ingilizii addana gama amma lafa awraajaa Gizaatii baarrikottee ol iddoo sanatti Seferian Company warra akka Abbaa Caaliifaa Pitaara Girikii warra akka Dimitirii warra akka Dimitri Valandis warra akka eenyunni Abbaa Caffee faa. Abbaan Caffee kun immoo Iluu Baaborii dhufe Girikiidhanis. Warri kun asitti buna nagaduu calqabanii Seferiyaanii wajjin. Gammadaa Ashuudoo faa. Gammadaa Ashuudoo beektaa? Abbaa buna shawaan beektanii? Buna mataatti baatanii Gambeelatti geessu. Asii qunnaa lama mataatti baatanii tamuunni 10 fudhatan. Innaa akka kanattiin iddoon kun iddoo nagadaas ta'aa dhufte. Namni baay'een immoo gidaamiidha. Bara Dajjaajooteen qilee nama buusa miti. Dhagaa daakuu dugdatti nama hidheetii maal jedhu qambarrii. Isa baqammoo gidaamiin akka jirutti buqqa'ee baqatee dhufee asitti gale. Akka kanattiin Dambidolloon guddataa deemte. Sidaamis, Oromoonis, Gidaamiinis, Maa'oonis, Maaloonis asumatti walan.